Namoonni hedduun viidiyoo aan dhingada dalagarratti gama TikTokiitiif YouTubeetiin koomentii jalatti qunniin maalidha akkasuma immoo hammanni maalidha tanii warroonni gaafachaa turtan akkuma suuraa irratti argitan kana hammannis qunniinis kana itti aansee immoo tuyyuu qunniinii dhibee 28f akka dawaa ta'e isinitti himeen ture sanniin keessaa dhibee 6 kan inni dawaa ta'ee fi haala itti fayyadama isaa wajjin qabadhee isinii dhufeetiin jira. Tokkoffaa irratti dawaa ilkaanii caccabuu fi akkasuma mootu erga dhiiguuf jabeessuu ilkaan irratti gahee guddaa qaba. Dhibee kaleetii fi cobxootii akkasuma fidee qunnamtii saalaa dhiiratti dubartii irratti baay'ee Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harkafuun akkam jirtan hordoftoota fi daawwattoota saantii Oroosho hunduma keessanuu bakkuma jirtanii fi akkuma jirtan nageenyi koo isin dhaqqabu jecha guyyaa haddaa viidiyoo gabaabduu takka gaaflee namoota hedduutiif deebii hin taasisee waa yaade qabadhee dhufeetiin jira. Viidiyoo dhangaddoo jedhe irratti namoonni hedduu qunniin maalidha hammanni maalidha jedhanii na gaafachaa turtanii waa'ee dhangala'oo qaama saalaa dubartii akkasuma dhiiraa irratti wanta kana fayyadama dawaa kana jedhee waan dubbadheef namoonni hedduu na gaafachaa turtan guyyaa haddaa mootu qunniin faayidaa meeqaaf akkasuma mootu dawaa dhukkuba meeqaati waan jedhu irratti qunnii irraa qabadhee isin dhufeetiin jira. Hamma xumura biyyoo kanaatti wajjin turuun raanfatina akkasuma immoo warroonni chaayinaala kanaaf haaraa taatanii ana dhufu baga nagaa dhuftanii chaayinaalli kun waa'ee fayyaa akkasuma dibata garaagaraa mataa fi fuula irratti xiyyeeffatee kan dalaguudha. Subscribe gochuudhaan akka immoo wantoonni guyyaa guyyaatiin dalagu isin irratti bu'uu fi mallattoo bilbila kan tuquu raanfatinaan jedhaa turtii gaarii. Guyyaa haddaa qunniin maalii warroonni jettanii fi akkuma suuraa irratti argitan kana qunniin isa kana Oromiyaa keessattuu lafa caffaatitti bakkoota hedduuttidha kan argamu. Qunniin inni hiddaa kan argitan kun inni gurraachatu kun hidda isa jalaati. Inni gubbaa kun immoo baalli isaa kun sandaabali jedhama. Maqaa hedduu waamama akka naannootti naannoo kiyyatti garuu sandaaba jedhameetidha kan beekamu. Hedduun isaanii ciranii fi abbootiin keenya irratti salaatu akkasuma manaatiin kabatu. Baallumti isa gubbaa kun faayidaa hedduu qabaa jechuudha. Garuu lafa caffaatittidha qunniin kun kan argamu. Hawwatiin keenya immoo hidda isa jalaa kana guranii ittiin fa'aa hidhulatu yeroo dahan fa'aa uffata daa'immanii fa'aa jala kahanii mana keessa fa'aa waa hedduu bakka tokkotti jechuudha. Hedduun isaanii garuu faayidaa hin beekan. Dhugnee garaa keenyatti faayidaa qaba qaama keenyaaf ilkaan keenyaaf waan jedhamu irratti hedduu faayidaa beekuu baatanis wantoota kanatti ni fayyadamu jechuu barbaadeet. Hedduun isaanii garuu akka maasaa keessatti margineef ciranii ofirraa balleessu. Biyya ormaatitti yoo laaltanii birrii guddaadhaan kan gurguramuuf faayidaa guddaa kan qabudha. Walumaa galatti qunniin faayidaa akkamii fa'aa qaba akkamitti itti fayyadamna warroonni jettanii fi qunniin tokkoffaa irratti dawaa ilkaaniiti akkuma dur maqaa isin dha'uu yaadatti dawaa kalee yookiin immoo tuyyuu cobxoo jechuudha. Fedhii qunnamtii saalatti illee baay'ee kan dabaludha. Dawaa gurraati akkasuma immoo ajaa'u afaaniitii fi faayidaa guddaa qaba. Mee jalqaba irratti dawaa ilkaanii kan jedhe irratti haalli itti fayyadama isaa hoo akkamiin itti fayyadamna jechuun keessatti hinafu ilkaanii ergi keessan kun yeroo hundumaayyuu dhiigu irraachisee ilkeen teessan tun caccabee warroota yaa'uu fi akkuma suuraa irratti argaatiin jirtan kana warroonni ilkaan yeroo hunda dhiiguun isin rakkisuu fi ilkeen keessan kun caccabee keessaa yaa'uu fi afaan keessan kana keessatti akkuma shaayitti daffistanii afaan keessa lolluuqattanii jechuudha yeroo baay'ee. Sababbiin isaas jabeessuu ilkaanii irratti gahee guddaa qaba. Inni lammaffaan ajaa afaanii dhoowwa. Ajaa'uun afaanii kun dawaa isaa yeroo barasiisanii hojjedha. Guyyaa har'aatiif garuu karaalee hedduun dhogguu dandeenya. Haa ta'u qunniilleen faayidaa guddaa qaba ajaa'uu afaanii irratti. Ajaa'uu afaanii kun afaan keenya keessi qofti ajaa'uu osoo hin taane garaacharrallee kan dhufutu jira ajaa'uun afaanii. Akkasuma ilkee irraayis. Namoonni hedduun yoo haxxifatan yoo nama bira dhaabbatan yoo haasaan yoo nagaa nama gaafatan keessattuu jaalalleewwan lamaanii yeroo dhungatan irratti dhugaa rabbii dubbachuudhaaf hedduu tokko warroonni afaan isaanii ajaa'uu fi qunniin kun faayidaa guddaa qaba. Isa garaacharraa dhufuu fi isa afaan keessaa ba'uufis qunnii kana warroonni garaacha keessatti dhukkubu jechuun afaan kana lulluuqattanii qunnii kana daffistanii lulluuqattanii afaan keessaa isin baduu didee daffistanii akka shaayititti dhugdu jechuudha. Qunniin baay'ee afaan ajaa'u afaaniitiif illee gahee guddaa taphataa isin jechuun barbaada. Itti aansee immoo fedhii qunnamtii saalaatiif illee faayidaa guddaa qaba. Warroonni dadhabbii akkasii kana qabdan barnoonni qaanyiin qabu namoonni hedduu bakka kanatti safuudha jechuun keessanis nafu haa ta'uuti garuu barnoonni obboleeyyan kiyyaa barnoonni qaanyii hin qabu namoota hedduu kanaan rakkataa jira. Yeroo baay'ee kan gaafatan argitu jechuudha. Abbaa manaa keessanis ta'e haati manaa keessanis hanqina qunnamtii irratti dadhabbii kan qaban yoo ta'e ganama fal'aana tokko
garaa qullatti nyaata booda rakkoon qabu caalatti garuu garaa qullatti fal'ana tokko fayyadamuu qabdanii jechuudha. Qunni kana warroon hanqina akkasii qabdan daffistanii akkuma shaayitiitti fal'ana tokko daffistanii shaayitiitti dhugdu jechuudha. Inni biraa dawaa gurraati zayitiin isaa jechuu barbaadeeti. Biyyoota Arabaa keessatti hin argama hin argama. Gaafii kana namoota hedduun gaafate iyyuu booda irratti umura irratti illee barreeffamaan illee isiniif nan maxxansa. Dawaa gurraati warroota gurri keessan isin dhageenye guurii fa'a guureetiin jedhe zayitii isaatu jira. Biyyoota Arabaa kanatti maqaan isaa zayitii kana suuqii deemtanii yoo gaafattan rihaanul qusaaraa jedhama. rihaanul qusaara yookiin immoo su'ud jedhama maqaan isaa afaan Arabiitiin. Biyya Arabaa keessatti hedduu argama. Hindi irraa bakka nu jedhu kanatti fakkeenyaaf hindi irraa sirriitti daakamee zayitiin isallee jira. Akkasitti dhufee namoonni hedduu kan itti fayyadaman jechuun barbaada. Kanaafuu sirriitti jira waan ta'eef deematii bitadhaatii warroonni gurri keessan isin dhageenye wanti garaagaraa keessatti guutee rakkina akkasii qabdanii fi bitaatii zayitii isa kan itti buusa itti fayyadaman isin jechuun barbaada. Inni biraa mootuyyuu faayidaalee hedduu qaba. Dhangadda sirraa dubbadheetiin ture dhangala'uu qaama saalaa dhiiras ta'e dubartii ta'e irraa ba'uufillee dawaadha isin jedheetiin ture. Inni kuni dawaa kaleeti yookiin immoo dawaa cobtooti. Yoo isin jedhu warroonni cobtoo qabdan yookiin immoo kalee qabdanii ganama garaa qullatti qunnii kana daffistanii akka shaayitiitti dhugdu jechuudha. Fal'aana tokko daffistanii akka shaayitiitti dhugdu. Karaa salphaadhaanii kalee dhakaa kalee keessa jiru hedduu isin irraa baasuu irratti gahee guddaa qaba jechuudha. Qorichi kun qorsa aadaati waan isin miidhu tokko hin qabu. Bitadhaati warroonni biyya jirtan keessattuu dhugaa rabbi dubbachuudhaaf gatiin isallee akka biyya ormaa kana qaalii yookiin widdiidhaa miti karaa salphaadhaan irraa fayyadamuu dandeessanii jechuudha. Warroonni kalee qabdan karaa kanaan itti fayyadamuu hin dandeessan isin jechuun barbaada. Qophiin guyyaa addaatiif qabadhee dhufe kana fakkaata ture. Warroonni gaafii biraa qabaatan immoo koomentii irratti barreessuun irraanfatinaadha. Wantoota mammaqaa isiniif dhahee kana mootuu itti fayyadamuutii hin dandeessu. Qunniin faayidaa guddaa qaba. Qunniin dhibeelee kana osoo hin taane dhibeelee hedduutiif faayidaa guddaa qaba. Guyyaa biraa mootuyyuu hundumaafuyyuu dhibeelee 28 keessaa gara dhibee 9 irraa hojjedhee jiranatti fakkaate duubatti deebitanii dhageeffachuu dandeettanii. Fakkeenyaaf wantoota akka bokokuu garaa warroonni garaan keessan isin bokoku hafuura baasuu irratti gahee guddaa qaba jechuudha. Garaa keessan kana hin qulqulleessa. Fedhii nyaatarlee dabaluu irratti namoonni hedduun fa'aa fedhii nyaataa hin qabne koomentii irratti yeroo baay'inaan argaa koomentii barreessaa turtan inshallah viidiyoo isaa guutuu nan dalagaa. Hadhaaf garuu maqaadhuma isinii dhadha'uu barbaadeerra fedhii nyaataa warra hin qabnellee karaa salphana sirriitti fedhii nyaataa dabaluu irratti akkuma fedhii qunnamtii saalaa dabaluu sanii gahee guddaa kan qabu jechuudha. Kanaaf qunnii biyya ormaa keessa hojii jirtanillee hiriyatu akka jettanitti maqaa akkuma reefu isinitti himatanitti yoo gaafattanii rihatul qusaara jettanitti yoo gaafattanii karaa salphaatiin argachuu dandeessu. Zayitii isallee ta'ee biyya ormaa kana keessa faatti rihatul wantummaan isaa rihan jedhaniif iyyuu wanta urgaa waan ta'eef iyyuu bittanii itti fayyadamuu dandeessanii isin jedha obboleeyyan kiyyaa. Viidiyoo dhaaf qabadhee dhufe kana fakkaata ture akkasitti tolu abdiin qaba. Warroonni chaanala kana baratatan immoo iyyuu akkuma baratameetiin jedhetti maatiitti dabala maatii wantoota guyyaa guyyaan gallakkifamu hordofuu fi akkasuma irraa fayyadamuu hin irraanfatinaan jedha. Turtii gaarii isin haa ta'u. Hama viidiyoo biraatiin walitti deemuutti gaafilee biraallee qabaattan koomentii irratti barreessa. Warroonni gaafilee gaafattanii deebii isiniif hin deebisin immoo inshallah suutanii gaafilee keessan jalaatti isin deebisaatiin deemaasuma dhiifama na godhaachuun barbaada. Gogiinsa garaatii qaama nama gurraachatu bobaa jala akkasuma immoo jilbaa iddoo qaama saalaa kanneen kan nama gurraachatu wantoota hedduu gaafilee na gaafattanii turtan dhiifama na godhaa tokko tokkootiin jala isin deebisaan deema.